كركارة جزء لما كركارة كان جزء ميك نمد كركارة لو ندي جولات كر جرتون دسي كركارة نيجرن جولي فولو غرغدا قبانوت فيديو جداتي بوستي غدافي سارا فاكنا براي بقى جولي نيتو جرم تجيمي تبتني يكون غوني تيچنا دب سو كلا كوسا مبارك وكان كلا سيلي تن كلا كينا كتا يا فني الرفا مرانيرا نامبوسن كان جارمي دني كو كندي متى جرو يتركني جنا لالني مريسن وان تو كنانغون وان فولس أكن بريسن كمان فورا يسوس نما سازنتي نمان قبدو بوليسن قبدو بيتا نمي فرانك أمني نمي زور جري لالون جرو Adon kabdo boleti kabdo joluma seta kanataate gana wato kolle brang kabdo miskina duga rabba kanana mangodini bokarada rabbi sininde sin duga rabbi gargarani wanu raga umbe no asra tiktoki kana raf ganne akabarbanne ani lebor wanta umbe ko nammi ko arrajira jede bor lafade mumbe kamu hello Sampra kantau jirtu isane salam alaikum nore la kuno kan gargarto yudufte gala to rabbi kuno seto fitti qabe setu jiraachi sa jira namni kan ille namatto fidu uga rabbi si ajiraachi suri moke rasele bisani amin akkamati nagana ma ilmu qabutu ilmu na matifna gala to garas wan qabno nin gargara kaunti shezala sarchi gala demro rakko qabutu wan qabun nan gargaranes gala to mi darasani tinni shuda irgat bilbilan qabdu sen ko me bilbilan kena ergi udde kan kay chana follow na dem si qabdi nama mega tigal te ko ishi ga fanna kale fenga dino mega tigal te warronni automatic tara somni akasitti walla ganjiru anga hochu barbade difa sa dur darbe mo siya tokko tinnishu siya tokko kuma kudantu gale fi ture al tokko mo kuma jab dibba saddeti kuma lama dibba saddeti kuma lama dengaddati mo isuma daga innani dengaddalle ko da mana ke sabi bite fi wani se do fatto tokko le bite fi sinje do fude dake account ma ko sheti jira amas namni lama erge fi jira amas mana banki danne gafanna gayo mana banki danne gafanne male tiko she mobile banki himbananne yero dafi amma simmo himbetu bada ke sagalte ilalu swan himbenne fi olla ko ti namtichi nuti birabanne si namu olla ko ti namni banki sana ke sa manajeras olla makenya kana gala inni natti hima enyu galche yon jede gafadde sinatti hima akasawashi sergite funchayon awashi sergite Baka namara kanisheti nengadda shenda tangu tabjette wada galte turte hamuma amma sini yojini walargite hasoftu kanalle yo data kabarte to hasofti wante fi kanisheti data sanan bitafi networki sanan bitafi dubbadda morras keessa jirtan kuno asaami amma kuno okay kai shite ko hen dubbachi warbada assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, mujayoni simbuka simbra jirti. Akkam sete betani akkuma keessan inille siddati irra ture Saudiin ture gale ani wagga sadin taargin gale arafan nufa jiru ko wagga sadi qabameen gale ijoollee maajini Saudiidha. Yeroo man Saudii jirulle biyyatti tu wallaggaatti nuti maatii ishee wajjiniinitu ollaadha naannoo tokkodha maatiin see kun biyyumatti iyyuu baay'ee maatii harka qalleessa gaarabbiini dureessa harka qalleessa rabbumatu kallaqa harmeen isaanii kun joortee ijoollee kana ishee fi obboleessa ishee kan akka ishee kana inni miidhamne malee dhukkuba akka ishee kana kan qabu jira dhukkuba joonjessaa kana haadhaaf abbaan isaaniillee nagaadhaanis garuu gajoollummaadhaan tureera waggaa 14 ergin biyyaa bahee Addis Ababaa kana tureen asirraan deeme biyyaa laa Narme konatti ma turte yero sadaka kennattani
mucattii warri isaanii ollaa keenyaa sanaa harmeensee sabbeensee sin du'anii mana qabalee keessa jiraatti obboleessi ishee sin dhukkuba gaggabsaa qabaa isheen gaggabsoo kana qabdii ibiddatti gubattee kana taatee fuulli ishee kuni iji ishee kun amma bariin fayyee malee akkanatti adda banamaadha waggaa 10 wayii fi lachuun isaa akkanatti adda banamaa ture jennaaniin ani ammuma humna kootiin akkuma sirama gargaartan kana laa ani yeroon biyya namaa jiru aga humna kootiin rabbumaaf jedhee yeroon ergadhu sadaqachaa ture isheettis yeroon galummoo faarmaasiin banadhe faarmaasii banannaan qoricha ergii fi qoricha bitachuu hin dandeessu naan jennaaniin qoricha yeroo dheeraadhaaf isa seen liqimsitu kana ergaa fi ture garuu isheedhaa gubatee kana ta'ee jiru hin agarrees hin beeku san isheen xiqqoodha yeroon biyyaa deemu sii galee sana booda ergi achi iji kun lafa arguu dide turtii keessa iji lafa arguu didee mukatti simbuuti baalatti simbuuti deemtee haguma duraallee bobbaatee ol galtee shintibeetii madaqanii deebi'uun yoo argammiti kana dadhabde asitti rifeerii godhanii Phaawulositti ergan gaafa erganii barbaadanii na bira fidan ana bira fidanii barbaadanii yeroo na bira fidanii jaakkas ana bira turte opereeshinii ta'uu fi hospitaala kana keessaati nama sin qabnu nama beennu sin qabne hin dhabne warafaanis ga'uu dide akkanuma namatti iyyee nama gaggaafadhee namni ebeluurraan ebeluu jedhanii akkasumatti nama namarraan naa kennan yeroo naa kennanii dookterii opereeshinii isee godhu kanaa wajjiniin dhaqee wal quunnamsiisee ji'a 6 guutuu wallaahi wajjiniin deddeebi'een sana booda gogaa sirraa muranii harkasee kanarra ija kanarratti hodhan ji'a 3 booda immoo isa tokkotti hodhanii hodhuuf baallaman yeroo isaan tokko hodhanii kaanii tokko hodhanii tokko kun immoo infekshinii godhatee ani duukaa deddeemuu dadhabnaan nama wayiin duukaa erge namni sun afaan wallaalee qoricha isaan jedhan utuun bitamina ta'e kun tortoree irraa gadi ciccite kan daganaatti waggaa kana keessatti si'a 3 opereeshinii taate gaaja kana laa haguma amma gurraacha'ee kana gurraachaan turre diimataa ture bara ittiin sittu keessaa gadi coba ture laa ofiin imimmaanni kun keessaa gadi yaa'a ture sana booddee ani immoo ji'a 6 bira kaayee ka'eetanii dadhabeetanii haalli tokko sigaa jira miti wanti namaaf hin mijanne mana keessaa hundumtuu fiqaadanyaa ta'uu dhiisuu danda'a bultiin immoo bagaaraadhaan mana kireessee mana birrii 2,000 ibsaaf maabiraatii hojii rammaseen 2,500 akkasin baafti dhaqee kaayeen ilaa namumatu gargaara bakka maskiidas dhadheen kadhatti achis asisi nama kana duu jaluma dhaabbannee kadhannaan gaafannaa fi anis amma humna kootiitti nan gargaara akkanumatti hin jiraataa jirtiiti gaa namtichi tokko Awurooppaarraa Awustiraaliyaarraa moobaayilii kana biteef moobaayilii kan erginni bitee fi kana bannee fi agarsiifnee akka seen namaan asirraa wal quunnamtu goonee akka isheen asumarraan wama kiraayii manaa cuccurattuu fi haala kana mijeessineef. Okay, mashallah jazakumullah atillee rabbiin jazaa kidachaa godhe siif haa deebisu wallahi baay'ee wajjin taabde nama gargaaruuf nama ta'uu qofta hin ga'a jechuudha jazakallah siin jenna. Ergo bila qabaatti rakkoo hin qabu shabaqaa neetworkii hidhii fi taaptaabii godhame neetworkiitu naqabee gizee tokko hundi keessan kompiiliingii taaptaabii godhaadha raasheerii namatti godhaadha. Wallaahi maqaan keenyudha dhiifama misoo jedha asirraa misoo ilaa namootuma beekamtii qaban jedhan kana. Mubaarakiin ani ilaa bilbila isaa barbaadeen argadhe mubaarakiin argadhee dhaqee itti ergee footoo seesitti ergee. kadhadhee fi isaan gadantaa mataa isaaniitiif malee hundan gargaarani bari isaan warra gargaaran beeku hundan gargaarani namni nama ta'ee fi narra kadhe yoo jette hundan gargaarani nan beekana malee ijoollee keenya warra hulu maaliif akka ta'e ani subhanallah naa galuu dide abdii geetaachoo gaafadhee Mr. Abinatiin kadhadhee itti ergee naa dawwali na dubbisi bakka isheen eessa akka jirtuun isin geessa mana isheen keessa jirtuun geessa isin agarsiisa maalo waan nyaattuun qabdu waan nudduun qabdu mucattiin kun waan qorichattiin bitattuun qabdu namni har'a gargaaree borirra deebi'ee gargaaruuf immoo namni nama salachaa warri feesbuukii irraa yoo si'a tokko gargaaran amma namni akka Mubaarak faa kiraayii mana waggaa tokko si'a tokkotti argachuu dandeessi amma seen jennaan egaa nu quunnamuu didan egaa
wallahi giruppii makanana rabbiin isin ajiraachisu hunda keessanii kun ola gammaddee ergasii booda iyyuu jiraataa jirti isheen gammachuudha. In gargaaramti ammas bilbila qabaachuun ishee waan guddaadha. Gizee tokko itti qabaadha. Warri in kolfitu moo hin boosu abbaan ashaangulliitii kana waan garaa kee rabbis beeka. Waan hin taane yoo barreessitan rabbi isiniif haa deebisu jazaa isiniin jedha. Obboleettii keenya kaa dhukkubdu hin booyini bilbila qabaachuun kee waan guddaadha. Gizee tokko laayivii seenii namni akkasi gargaaruun goona jechuudha. Obboleessa keenya kaa bilbilli kanuma isheedhama nama seene seensise. Ansheeti sitti beeram namatu biteef lammii mucaa jedhamu mucaa wallagga bahaatu biteef bilbila kana. Akkana godhaati haala kana mijeessaa jedhee rabbi jiruu isaa mijeessuu fi akkasittiin haala mijeessaa beennaan ji'a darbe kana gaasama jiisaa dhumataa jiru kana birrii 300 guunneef kan waggaa immoo 10,000 guutama kan yoo wal duukaa kaffalte. Kajia jianan guuta yoo jette immoo 300 Itoophiyaa gaafata daatanii 300 ni maallaquma ijoolleen kun ergaminiif keessaan dhaqee guuteef. Ishi giftii hoogganaa ta'uun sin jedha. Ani gizee tokko akkasuma laayivii irratti gargaarsuu dandeenya. Lakkoofsa ishee ani akkamittiin argachuu danda'a? Fooloon ni gaafadha. Qabaddu sutti nima. Ammumayyuu qabaddu. Barreessi ishi jalatti. Koomentii jalatti naa barreessi. Rakkisaa koomentii jalatti barreessu. Koona rakkisu isheetu xiqqoon beeku malee annaan beeku. Duwwaa 9 47 53 22 57 Kuno lama ko ergeera miso. Roomee kan jedhudha. Ko roomeen isin beekti malee hin beeku kana barreessan. Warri beekan. Ishi obboleettii keenya ka wajjin dadhabaa jirtu ati jazaa rabbiirraa argadhu ammas immoo hin nuffini amma dandeessutti akka namni gargaarus hin goona sin jechuun barbaada. Rakkoon qabu seen beektee sidaa softiyyuu haga tokko bilbila sin kaafti beektees immoo haasa'us immoo beekti asirratti haga tokko dandeettii haasaatti see rakkisaa. Nabira immoo akka carraala harrayyaana warra kiristaanaatu jira. Sababa sanaatiif ni xiqqoo nabirayyuu dhufte malee darbitee nabira dhufti sanbata faan manatti argama malee ani immoo ganama baheen galgala galaa baay'een biiziidha hojii kootii addanaa baheen finfinnee paasterii hojjedha ganama halkaniin bahaa galgalan galaa sababa kanaafan akkan itti namatti gadi taa'ee itti haasa'uu fi dhabee biizii ta'e hamma kana duraa sana'u hamma wajjin joore sana'u hojiin eegalleen ture yeroo sana. Amma immoo seenii sinaa softii bilbila isheetiin dawwalee namni gargaaruu barbaades rabbiif jedhee gargaaruu hin danda'a. Kuni ati rabbiin bira waan guddaa keewwachuudha malee bari namni anaaf illee jedhee miti. Anaaf deebisuuf miti namni namuma ta'uuf hungaa nama gargaaruun isaa nama rakkate gargaaruun isaa yaa ani yeroo nufe haaluma isheen ittiin himachaa jirtu xiqqoo na dhagahame dhugaadha namni haala miidiyaan beekne ni sodaata warroonni gargaaruu qabu jettanii isin lakkoofsa isaanii barbaaddanii itti argitan nama amma kanaan dhukkubne iyyuu gargaaraatuma jiru nuti immoo akka hunda keenyaatti hin gargaaru. Waa'ee jinniyyuu haasaa oolu waa'ee namaa dhiisiiti. Kana dhiisiiti. Tuu kan haasa'anii guyyaa tokko akkuma ofii isaaniitii yaadanitti ishee yaadanii geemii guyyaa tokko taphachiisanii durrii hedduun arguufiiti. Wallahi kun yaadoti ya geemii madhabachiisuu yoo ganaa qaxarootti qabuun gaafatu wallahi rabbumaaf jecha namni kamuu gargaaruu qaba. Hundumti keenya ijoolleen asirra jirtanii warroonni gargaaraa turtanis galatoomaadha. Obboleettiin keenya isheen bira jirtu biiziidha. Ani gizee qabutti laayiviin seenaa na bira seentu akkasitti namni arge namni bare namni rabbiif jecha gargaaruu barbaadu haala kanaan gargaaruu danda'a jedheetiin lakkoofsa ishee fudhadhe malee wayyanii dandeetti qabaadhe qofaatti waa gochuuf hin danda'u. Amma immoo itti qabaadha namni akkuma dhufu waan kana dhaga'uu barbaada namni rabbiif jecha gargaaruu barbaadan obboleettii keenya kana fuula ishee akkuma argitanii amma akka silaatti taa'e habibtii koo namni haaraan dhufaa deema waan ta'eef uummata akkan sodaatini maaliif nuti warra fayyadamu waan nurra ga'u hin beeknu. Fuula keerraa kaasiiti taa'ee akkas kompliinkii godha kompliink argu. Yaa sheerii namatti godhan rabbii kun kompliink. Mucaarra fifadhaa misoo mucaarra fifadhaa bakka jedha.
Inshallah galatoomii. Maatiin qabdu haadha abbaan ishee hin du'anii nama ishee gargaaruun qabdu haala kanaanii beetiitti kuftee turte. Hin dhukkubdii gargaarsa tokko hin qabdu mana keessa jiraattu hin qabdu namni rabbiif jecha gargaaru barbaadanii akkaawunti ishee isinii maxxansinaa ol ba'aa isiniin jechuu barbaannaa dara. Kaunti si matas. Kaunti si matas. Awash matas. Kaunti si matas. Akkaawunti sila isatti maxxansaa turtan sin. Ilma kanatti gadhiisaa turre barreessa. Barreessaadha garuu yoo akkaawunti yoo gizee takka barreessanii qabatan malee yoo baay'ee ta'e hin dabalu. Akkaawunti ishee kun akkuma argitan kana adaraa namni rabbiif jecha gargaaru barbaadan maatii ishee gargaaru hin qabdu. Akkuma argitan fayyaa hin qabdu gargaarsa barbaaddi. Akkaawunti ishee koomentii jala iskiriinshooti godhadhaa. Gargaaraa isiniin jechuu barbaadna. Birrii 200 Itoophiyaa taatu isheen dalagachuu hin dandeessu waan ta'eef hin tuffatinaaf isiniin jechuu barbaadna.